Kabajamtoota hordoftoota keenya qophii kanaan yaadan gara godina Booranaa isin geessuufi godinoota Oromiyaa keessaa bal'ina lafaan irra guddaadha. Godinni bal'aan kun irra guddeessi lafasaa gammoojjiidha. Yoo roobee tole lafa hormaata gaalaa, re'eef looniiti. Lafa sa'aa namaaf qananiiti. Horsiifatee bulaan naannoon Oromiyaa qabdu irra guddaan godina kana jechuun ni danda'ama. Warri loon horee dhibbaaf kumaan bobbaasu raajii qabeenya loonii dhuunfatee kiila lixe jedhamus godina kanatti bash godina Booranaa. Godina kana wanti adda godhus jira. Guutummaa guututti laga yaa'u tokkollee hin qabu. Kan keessa kutulleen hin jiru. Abdiin jiruu fi jireenya godina kanaa roobaa fi rooba qofarratti kan hundaa'edha. Godina jiruu fi jireenyi isaa rooba irratti rarra'e kana waggootan darban caamni waggoota 3 oliif hanga waggoota 5tti mudate oolan waan jiraasaa miidhee wanti ta'e waanuma hedduun keenya yaadannoo yeroo dhiyooti. Amma immoo ganni waqtii duraan eeggamutti deebi'ee fi dirri lafasaa bifatti deebi'ee jira. Boorana gaafa oolaa sana bifa biraatiin agarra. Har'a roobaajiidhaan itti deebinee keessa imalaa jirra. Sababiin har'aas jirruufis rakkoo caamaatiin waan kalee uummata gammoojjii kana mudate irraa barannee borus yoo kan dhufu taate mootummaan naannoo Oromiyaa malaa fi fala ni ta'a jedhu dhahee hojii itti seenee jiru waan irra ga'e ilaaluufi. Projektii hidha gurguddaa ijaaruun furmaata bishaan dhugaatii sa'aa fi namaa uumuun olittuu misooma birootiifis ooluu danda'u. Mootummaan naannoo Oromiyaa maqaa finna jedhuun moggaasee hojjechaa jirutu godina kanatti baay'ee. Kanaaf egaa fooramii miidiyaa afaan Oromoo naannoo fi federaalaarraa hoggansi miidiyaalee fi qaamoleen kominikeeshinii naannoo Oromiyaa qindeessummaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin projektiin kun waan irra ga'e daawwachuuf fooramiin miidiyaalee garanatti imalan. Imala isaaniitiin projektota kanneen daawwachuuf jalqaba projektii yaa'a bal'oorraa daandii gara Taltallee fi Konsoo deemurraan jiru hidha bishaanii Qunnii jedhamurraa eegalle. Ogeessi projektii kanaas seenaa projektichaa nuuf ibsuun projekticha barsiisuun eegalame. Meetir kuubii miliyoona 13 qabachuu kan danda'u yoo ta'u maallaqa miliyoona 570 waliin ijaaramaa kan jiruu fi akkuma beekamu projektiiwwan finnaa mootummaan naannoo keenyaa rakkoo naannoo gammoojjii furuudhaaf ijaare keessaas tokko yoo ta'u gaafa dhume lafa hektara 840 ol naannoo abbaa warraa 400 olii itti fayyadamuu kan danda'u yoo ta'u yeroo ammaa kana progressiin projektii kanaa parsantii 88 irra jira. Kanaaf projektiin kun ji'a tokko keessatti dhumee tajaajila barbaachisaa ta'e uummataaf kennuudhaaf yeroo ammaa kana hojiin barbaachisaa ta'e hojjetamaa jiru jechaadha. Akkuma argitan hojiin kun qaama hidha isa kanaa kan ta'e naannoo parsantii 90 ol deemira. Akkasumas spiilween yeroo bishaan kun guute karaa bahuu danda'u irratti parsantii 80 ol akkasumas naannoo irrigeeshiniidhaaf kan ta'u parsantii 80 ol walumaa galatti parsantii 88 ol daamiin kun dhumee ji'a tokko keessatti xumuruudhaaf yeroo ammaa kana kontiraaktar iskeejuulii baafatee hojjetaa jira jechuudha. Kan lammeessoo projektii oomisha margaa aanaa Elwayyaa ganda horsiisee bultoota Saariteetti boruuf kuufamaa jiru ilaalle. Bulchaa aanaa Elwayyaa fi jiraataa tokko asitti odeeffannee tatarteef seenaa yoo dubbatan garaa nama raasu. Uummati godina Booranaa bara 5 dabre yookaan roob 5 dabre sababa hongeetiin baay'ee miidhamaa ture. Uummati Itoophiyaa fi Oromiyaa keessa jiru cuftinuu uummata Booranaa kan hongeen miidham kana qarqaaruuf hojii guddoo hojjechaa ture. Haa ta'uutii har'a fulaan argamu kun iddoo kuusmarra loon kennaaf itti kuufannu hojii tana dhaadannoo guddoo tokkoon hojjenne waan keessa dabarre qaabachaa hojjechuu qabnu jennee dhaadannoo kanaan hojjenne wanni keessa dabar hongeen dabre
namallee miidhee horiillee miidhee kanaaf rakkoo kee dabarkan qaabannee hojjechuu qabnaa jennee dhaadannoo kanaan kaane akkuma beekan marri isaan armaa gartan kun durii sulultaa nuuf faamaa ture. Sulultaa as margi waan hin jirreef sulultaa asii faamaa ture. Har'a akkuma argamu kan marra beelii 47 istoor keessatti kuufannee qabna. Marri kun marra facaasaniiniti. Marrum uumamaan bahe lafa dheedumsaa qabnu kunuunsinee tuttuqa gargararraa bilis gooneetiin daangeessinee uummatillee hirmaannaa gargaraatiin bahee asitti hojjechaa ture. Kanaaf marri durii sulultaa asii faam kun har'a seenaan sun jijjiiramee Boorana agar biraatti geejjibsiifamuun akka danda'amu hojii qabatamaan hojjanneen garree jirra. Boon dabree deeggarsaan kan dhufe marra beelii 21 qofa akka aana kennatti jechuudha. Marra beelii 21 arganne har'a garuu roobni yeroo tokko callaan marra beelii 47 qabna. Roob ganna kanaan duubatti caamsaa jalqabnee marroo lammeessoo fi naamannaa jechuudha. Kanaaf marri beelii kun 100 olii aamu qabnaa jennee ejjannoo kanaan hojjechuu jirra. Birrii yoo shallagamu marri kun gabayaarraa beeliin tokko birrii 250 birrii 300 gurgurama. Kaan marmee jiru yoo beesee jijjiirame birrii miliyoona 10 ta'a jechuudha. Xiyyeeffannoo mootummaan naannoo Oromiyaa kenneeni durii wabii nyaata nama mirkaneessinaa jedhama. Har'a ammoo wabii nyaata horii kennallee mirkaneeffachuu qabnaa jennee marra akkasitti istooratti tuulanneetiin jirra. Wamma bon duraan marka sulultaan ufaani bon kanaan dura ammoo nuu yarma namaa faani. Akkaana kennatti ganda kanaatti asii kuufannee marra kana asii namaa faani. Lafti sun immoo lafa istaar hedduutti qalamee jira daandiin qabdu. Umti namaati ol lafti sun daandiin qabdu karaan hin jiru. Namaati hin deemuuf immoo lafti sun lafa dhoqqee qabdu. Namaati ol ammallee haamicha marra irralleetti namni dandee haamuu hin danda'u maashin wayii hin ta'in haamanii agan kuusuu hin danda'u. Umteen adii qoolni waan taate malee akka tasaa kuufanneetiin gargaaramuu jira jechuudha. Daandiillee hin qabu maashinallee ittiin tolchan barbaanne jechuudha. Sadeessoo irratti piroojeektii Finnaa Haya Gurraachaatti dabarre. Injiinar Gammadoo Galgaloo asitti ogeessa ciibsaa bishaaniiti. Maqaan piroojeektii kanaa Finnaa Haya Gurraachaa jedhama. Abbaan piroojeektii kanaa Biiroo Misooma Jallisii fi Horsiisee Bulaa Oromiyaati. Kontiraaktarri piroojeektiidha Walaabuu Konistirakshin Sheer Kaampaaniidha. Konsaltaantiin yookaan gorsaan biiroo keenya Korporeeshinii Injiinaringii Oromiyaati jechuudha. Piroojeektiin kun yeroo ammaa kana progresii irra jiru fiizikaalii persentii 76.29 yoo ta'u faayinaanshaaliin isaa immoo persentii 73.32 dha jechuudha. Piroojeektiin kun kan eegale akka lakkoofsa Awurooppaatti Noovembarii 16 2021 akka yaadaatitti guyyaa 300 keessatti dhumata jedhamee yaadame garuu amma ji'a tokkoo fi guyyaa muraasa keessatti hamma ji'a 9ffaa caamsaa 30tti akka dhumatuuf kallattiin kaa'amee halkanii guyyaa hojjechuu jirra jechuudha. Hopefully amma persentiin muraasatu nu hafe guyyaa jedhame kana keessatti without any doubt in xumuramaa jenneet abdannaa jechuudha. Piroojeektiin kun jalqaba irratti qarshii miliyoona 156.8 itti dhiyaatuun kan jalqabame in hojjetama jedhamee kan jalqabame garuu sababa daballii hojii garaagaraa vaareeshinii kan jedhamu kun uumameet amma ameendimentii egaa appruuf ta'ee booda qarshii miliyoona 195.7 fi oliin ni dhumataa jedhamee yaadamaa jechuudha. Piroojeektiidhaan wal qabatee hamma kana yoo jedhe daamiin kun akaakilee daamii jiran keessaa zoond daamii jedhama. Gidduun isaa biyyeedha. Biyyee taanee F1 achi sheelii gara alaa sheeliin qabna achi ribraabiin qabna. Dheerinni lafaa olii inni guddaan meetira 15 dheerata daamiin kun jechuudha. Lafa keessa meetira 5 gadi seeneeti kan hojjetameeru. Waliigalatti daamiin kun kan lafa keessa gadi seenee walitti meetira 20 dheerataa jechuudha. Meetira 20 dheerata. Bal'inni isaa jalqaba yookaanu baay'ee bal'aa ture meetira 80 ture jechuudha. Jalli isaa jechuudha. Gubbaa irratti walitti qabamee dhufeeti meetira 5 irratti dhumata. Meetira 5 kun akka daandiitti tajaajila waan ta'eef meetira 5 irratti dhumata jechuudha. Dheerinni daamii kanaa jalqaba irraa kaasee hamma dhumaatitti kiiloomeetira 1 fi meetira 15 jechuudha. Daamiin kun gaafa dhumate parpaziin isaa inni guddaan irrigeeshinii waan ta'eef gaafa dhumate yoo xiqqaate lafa hektaara 203.4 oomishaa jedhamee eegama jechuudha. Bishaan baay'ee guddaa qabata. Yoo guute bishaan miliyoona tirkuubii miliyoona 7.5 qabataa jechuudha. Yoo immoo yaa'u sanii olillee dabalatee ni qabataa jechuudha. Arfeessoo irratti kan bira geenye aanaa Moyyaaleetti piroojeektii burquqqee Finnaati ganda dambii Araaraatti. Kunis hidha bishaaniiti. Lafa hidha kanaatti dhiyoo jiru irratti oomisha qonnaa bu'aasaa dhandhamuun eegalameera jedhama. Nutis
kana naannawa sanatti agarreerra. Horsiifatee bultoonni lafa hidha kanaatti dhiyaatee jirurraa qabu tan tarte yaadachaa har'arra dhaabbatanii waan nuun jedhan. Akka jallisiitti hojjetanii eegi armaa qotanii ganna lama jira jechuudha. Akka jallisii qotanii akka jallisii midhaan lafa durii danqaraa caaqaa turti caaqaa irra ciranii caaqaa sun irra baasanii warraatti oomishanii fuula duriitti baafachuu hin dandeenye bisaan kana rooba waaqanee gan gise bonaallee akka isaan ba'an akka bona roobaallee namni liqimsa argatu waan kanaaf harmaatti hojjetama. Faayidaa isii dhandhamne jirra yarra fayyadam yarra sooranne maatiin teen irra nyaatte akka dansaa beelbaane irra fayyadamne faayidaa garra. Nama meeqa isin namni kanarraa fayyadamta? Namni irra fayyadamne nam 200. Ati mee kanaan dura maal argattee beekta? Wanni ati akka qabatamatti kan argadheetti himtu jira? Armaan dur wanni an argadhee baadalla irraa fayyadamee baadalla argadhee nyaadhu. Baadallaan kun maal ta'e inni? As jira? Baadallaan yaarma galfadhee jira jechuudha. Kuntaala meeqa? Kintaala 5 tokko irraa akkas argadhee hanyaa. Geettuurra? Lafa hektaara nusa. Tolleeree akkamitti agas qofa bahe? Akkasitti wanni inni agasii bahee fi xiqqoo laftillee kooticha waan kanaaf maan buqqataan adda addaallee nyaate waan kanaaf xiqqoo miidhamee qaqqabamu sirriitti agarsiisu silaa bahaanii hin bahan jechuudha. Hagam qabdate amma idditame? Itti nus hektaara qaba. Nus hektaara. Maal otoo isinii ta'ee hawwaturee amma bishaan hagana gahu kun asitti hojjetameera? Maal dhaamattu? Wannan dhaaman galatooma akka malee galanni isanii ta'uu fi lafti sun duraanii danqara turte yoo silaa kan nuun godhin ilmeen tennee garaachaan tuute dabarte jechuudha. Ka waan kan nu yaade mootummaa waan kan sammuu fi qabate gannuu buuse waan kan armaan nuu tolche akka malee galatooma galanni hin qabne isanii ka ta'u yoo dandeettan dhibiille sila nuu dabaluu maltanii waan jedhaati. Biqiltuu adda addaa oomishine boqqolloo oomishine waaqillee yaayyuu roobee qarroobee dhabnee guddoo rakkannee. Amma roobin deebi'a jallisii sunillee nu tolchaani amma. Eela duraan beektanirraa kana maaltu adda godha? Eela duraan ofii qotattanii fi garaagarummaa qaba. Eela yaanee boqqolloo oomishanna. Kanammoo boqqolloo iyyuu harkuma keenya oomishine bilcheeffannee irra galfachuu jirra. Projektoonni akkanaa godina kanatti hojjetamaatiin jiran kan Finnaa 14 edileen tokko walitti projektoota gurguddoo 15. Hojiin projektii Finnaa kun akka godina kanaa qofa miti. Akkuma Oromiyaattuu lafa gammoojjii falli kun barbaachisutti akka itti jiramu dhageenye. Tarsiimoo yeroo dheeraa kana keessa projektoota fayyadamummaa uummataa mirkaneessan akkasumas ce'umsa diinagdee uumuu danda'an horsiisee bulaa gara gamisa horsiisee bulaatti ceesisu hojii horsiisa looniis hojii qonnaas madaqsuun barbaachisaadha waan ta'eef projektoota Finnaa hojiirra oolchuudhaan bishaan gurguddaa qabachuun danda'amee jira jechaadha. Kanaaf projektoonni Finnaa sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti 73 hojjetamaa jiran kana keessa naannoon 36 ta'an naannoo gammoojjii godinaalee Oromiyaa gammoojjiin keessatti mul'atu keessatti hojjetamaa waan jiruuf. Projektoonni kun jalqabarraa kaayyoon isaanii maali? Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti yeroo bocamanii akka initiatiivii tokkotti hojii keessa galan inni guddaan hanqina dhiyeessii bishaanii naannoo keenya keessa jiru keessattuu naannoo gammoojjii dhiyeessii bishaanii wajjin wal qabatee mootummaan yeroo adda addaa reeshina bishaanii bootteewwan adda addaa kireeffachuudhaan dhiyeessaa ture keessatti hanqinoota jiran kana furuu irratti xiyyeeffatamee jechuudha. Projektoonni kun kan ijaaramanii inni jalqabaa feezii lamaanii kan akka mootummaa naannoo Oromiyaatti hojjenna inni karoorfanne inni jalqabaa bishaan qabachuudha jechuudha. Kuni bara 2014 kan jalqabe bara projektoota 73 akka naannoo keenyatti ijaarsa keessa kan galchine achi keessaa gara projektoota 15 kan ta'u agammaatti xumuramaniiru. Projektoonni kunis hawaasaaf tajaajila kennaa jiru jechuudha. Faayidaan projektoota kanaa inni guddaan dhiyeessii bishaanii hanqina bishaanii naannoo kana keessatti jiru keessattuu godinaalee hanqinni roobaa fi dhiyeessiin bishaanii keessa jiru kana keessatti bishaan kana dhiyeessuudha jechuudha. Bishaan kun dhugaatii beelladaa fi namaatiifis akka oolutti
tajaajilaaf akka oolutti yaadameeti kan bocame. Inni lammaffaan immoo haala qilleensa naannoo kanaatillee jijjiiruu irratti gahee guddaadha kan qabu. Akkasumas jallisiidhaaf fayyadamuudhaaf piroojeektiin kun gahee guddaadha kan qabu jechuudha. Qurxummii horsiisuudhaaf, turizimiidhaaf faayidaa hedduu qaba jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu hawaasni erga piroojeektoonni kun xumuramanii inni guddaan beellannii fi hawaasni naannoo kana jiru bishaan dhugaatii dhiyeenyatti akka argatu ta'uun danda'ameera. Guutumaan guutuutti godina Booranaa keessatti rakkoon kun furameera jennee yaaduu baannus keessattuu bakka piroojeektoonni kun jiran keessatti hanqinni bishaanii kun furamuu danda'eera. Even ollaan aanonni ollaa piroojeektoota kanaallee gandoonni adda addaallee dhufanii piroojeektoota kanarraa beellada dhugaatiidhaafis namaafis irraa fayyadamaatii kan jiru. Akkasumas immoo qonna keessattillee yeroo baay'inaan hirmaachate kan jiru jechuudha. Piroojeektoonni barreen gaddaa eebbifaman keessaa gara hektaara 2,000 kan ta'an qonna keessa galuun danda'ameera. Akkuma agartan piroojeektoonni kun hidha isaa haa xumuramuu malee hojiiwwan hafanii jiranii keessattuu bishaan kan asii fuudhanii gara maasaa qonnaan bulaa irratti kan qaqqabsiisuu qaban kaanaloonni adda addaa gara fuulduraatti hojjetamuudhaan feezii lamaanii kan asin jedhe keessaa tokko isaadha. Amma jalqaba ariitiidhaan gochuu kan qabnu rakka hanqina bishaanii kana erga furree erga kana waliin geenye boodammoo infraastiraakcharii jallisii kanaaf barbaachisu bifa bishaan kana qusachuu danda'uun jechuudha. Akkuma beekamu bishaan kun hanqina qaba. Akka barbaannetti bannee gadhiisnee itti fayyadamuu hin dandeenyu. Kanaafuu sprinkler irrigeeshinii teekinooloojii adda addaa drip irrigeeshinii center pivot irrigeeshinii kan jedhaman kun akkamitti fayyadamuu dandeenya kan jedhu qorannoo keenya xumurreerra feezii lammaffaa irratti isatti deebinaa jechuudha. Hangasitti garuu bishaan qabame kana immoo qotee bulaan yookaan immoo horsiisee bultoonni keenya kan asitti argaman kaanaalii open kaanaalii akkuma argitan kana ofii isaaniitiin mijeeffatanii qonna keessa galaniiru. Piroojeektonni finnaan moggaafamanii godina Booranatti xiiqiin hojjetamaa jiran kunneen jiruu kaleessaarraa jijjiirama isaan horsiifatee bultootaaf fiduuf jiran hoggansi godinichaa rakkoo turtes keessa beekan wanti irraa dhageenya abdii namatti hora. Bara darbee rakkoo hongee hawaasa Booranaa ga'e rakkoo san beeksistanii hawaasa rakkoo san keessa akka dandamachuu godhaa turtan miidiyaa kana. Har'a immoo deebitanii yeroo Boorana keessa roobee Booranni marga argatee bishaan argateetti deebitanii akkas dhuftanii uummata kana arguu hawaasa kana arguu keessaniif dursa galata guddaa qabdan. Tiimiin miidiyaa naannoo fi ka federaala irraa qindooftanii dhuftanii ka jedhu kaasuun barbaada. Waliigala akka godina Booranaatti mootummaan naannoo Oromiyaa hongee bara darbee turte daangaa aga daangaatti rakkoo hongee san hiikuuf hawaasa biyya keessa jiruuf biyya alaa jiru sochoosee hawaasa hedduu gara horii miliyoona 3.3 hawaasa jalaa manca'e dandamachiise achirraa ka'ee tarsiimoo lama akka mootummaa naannoo Oromiyaatti tokkoffaa bishaan finnaa hojjechuu akka qabu deddeebee hongee naannoo kana rukutu dandamachiisuuf lammaffaa horiin baay'een irraa miidhame horiin sun marga iddoo garaagaraatiin itti fe'amu hambisuuf inisheetiivii marga horii oomishuu piroojeektii finnaa bishaan roobaan dhufu akka inni qabamu gochuu hojii kana lamaan bal'inaa hojjetee jira. Kanarraa ka'ee akka godina Booranaatti piroojeektii finnaa 14 fi idilee tokko kan biraallee idilee 4 waliigala gara 18tti birrii biiliyoona 3.4 oliin hojjetamee jira. Kuni waan guddaadha. Dinaroolee finnaa akka godinaatti haroo 14 qabna. Isaan keessaa roobgaa fi bishaan gaa kan qabate 5 irratti oomisha akkana jalqabe oomishi isaa irraa marsa dura galee marsa lammeessuuf qotaa jirra. Isaan kanaaf marsa lammeessuu qotaa jirra. Kun ammoo deebee bishaan yeroo duraatiif kaayyoon isaa guddaan dursee horiin hadhuubuuti. Horii irraa fi amma gara jallisiitti galaa jira. Yoo naannoo kanaan laaltee jirti amma oomishi armirra galee boqqoolloon gara kuntaal 100 ho'iitas irra galee. Midhaan kuduraa as gabayaa dhiyeessaa jiran. Gabayaa mooyyela kanaa dhiyeessaa jiranii. Adaamuuti amma bishaan akkas qaqqabatanii bu'aa guddaa qaban jechuudha. Foorumii miidiyaatiin piroojeektota finnaa horsiifatee bultoota Booranaatiif fala waaraati jedhamee hojjetamee jiru kanneen kan daawwatan akka ogeeyyota miidiyaattis akka lammii tokkoottis waan argan kanarraa waan hubanne jedhan achuma irratti dubbataniiru. Misooma jallisii adda addaatti illee kan daawwanne jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kaayyoon daawwannaa kanaa karaa milkaa'aa ta'een heegaree keenya akka bareechinu bu'uura kan nuu ta'edha. Miidiyaan waan hojjechuu qabu uummata giddu galeessa godhatee hojjechuu
dhugaa lafarra jirtu laaluu fi dhugaa san immoo muuxannoon gaggaariin bakka hundatti akka babal'atu godhuu irratti hojii bu'uuraati hojii nama boonsu waan dhufneef waada gallee hojiidhaan nutis barsiisuudhaaf garsiisuudhaaf hawaasni jijjiiramee arguudhaaf gahee keenya akka baan pirojektoonni finna dhugumaan finna haa kunuunfannu haa itti fayyadamnu haa guddisnu jechuun barbaada. Har'a garuu carraa kana fooramii miidiyaa fi koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti hundaa'ee hojjetaa jiru. Carraan kun uumamee iddoo kanatti piroojeektii kana fakkaatu daawwachuun keenya bu'aa guddaa kan qabu ta'uu isaati. Sababi isaa hojii har'a hojjennu qofaaf utuu hin taane hojii itti aansinee karoorfannuuf raawwannuuf galtee guddaa kan uumuudha. Isa qofas miti nus qabatamaan warra itti jiraatuuf itti fayyadamu jennee of fudhannee kan ilaalludha. Sababi isaa piroojeektiin akka kana hanqina bishaaniif roobaa uummata keenya gaagaa turee fi rakkoo gurguddaa geessisaa ture furuudhaaf hiika guddaa kan qabudha. Waan argine dhugaa dubbachuudhaaf taanaan waanuma eegne jechuudha. Waanuma hin argina jennee eegne dhufneetu ijaan argine waggaa tokko dura yoo yaadatta ta'ee naannoo kanatti hongee cimaa ture. Uummanni keenya keessumaa uummata Oromoo keessaaf alatu hin jedhin godinaan naannoodhamtu waliin qoodin bobba'ee waan qabu walitti fidee uummata kana gargaaraa tureera. Uummata kana ceesiseera jechuudha. Lubbuu nama tokko iyyuu hin darbini. Har'a immoo piroojeektii finnaatiin mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo sana rakkoo yeroodhaaf hiikuu akkuma jirutti ta'etu rakkoo kana garuu hundeerraa furuuf maal wayya kan jedhuun karoorsee piroojeektii finnaa akka hojjetamu ta'e jechuudha. Kanaaf piroojeektiiwwan finnaa godina Booranaa keessatti hojjetaman hundumtiyyuu bishaan qabatanii kaayyoon isaanii jalqabaa horii bishaan obaasuu ture. Horiin bishaan huddee quuftee amma bishaan irraa afaan waan jiruuf bishaan irraa afaatiin immoo qote bulaan keenya naannoo kana jiru jallisiidhaan bona iddoo kana argitu kana akkuma argaa jirtu bona midhaan kuntaala hedduutu irraa galee bakkoon piroojeektii finnaa jiran hundumatti bona kana jallisiidhaan midhaan oomishamaa ture jechuudha. Amma akkuma argaa jirtu naannoo kanatti biqilaan garaagaraa dhaabbiif kan tolu qophaa'aa jira. Kuduraa fi muduraan arginu qophaa'aa jira. Lafti naannoo kana jiru qonnaadhaaf boqqolloo irratti faca'uudhaaf qophaa'aa jira. Kanaaf egaa kana caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Dhumarrattis dhaamsanii dandeenya jedhu hoogganaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaatiin nus nagaa dhaammanna. Haala kanaan hongee dandamachuu bira darbinee qonna horsiisee bulaan naannoo kanaa jiruuf jireenya isaa jijjiiruudhaaf oomishuudhaaf loonsaas akka bishaan kanarraa fayyadaman bishaan dhugaatiifis akka tajaajilu akkasumas immoo qonnaanis akka aadeffatamu taasisee hojjechuu irratti kan argamu waan ta'eef jiruuf jireenya horsiisee bulaa geeddaruudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa bal'inaan kan hojjetu kanarraas uummanni keenya fayyadamaa ta'ee kan jiru ta'uu isaati. Kanaaf fuuldurattis piroojeektoota gurguddaa hongee dhufuu danda'an dandamachiisuu uummata keenya dandamachiisuu danda'an bal'inaan kan itti deemnu ta'uu isaa isinii ibsuu barbaada.